namumtu ijaarsa bareedaadhaan ijaaramee wal faana deemaa jiru har'a xiqqaate miidiyaa 10 tazzalaa firooma qaba walitti dhufee jira miidiyaa 10 kana nama 3 fidee dhumne miidiyaan 10 kun nama 3 to nama 3 fidee dhufe nama 30 tazzalaa ta'a jechuudha kanaaf maal jechuun barbaade of deebinee maalinni hanqinni keenya maalinni rakkoon akka qabsoo Oromootti jiru ammi jirtu waan hojjechuu dandeenyu irratti waan gochaa jirta waan darbachuu dandeessan hundaa gochaa jirtu galata qabdu sinin jedhe sinqee quf mitiyan namnamma keessan godhaan jirre kan taa'ee quba sinitti qabu jiraachuu mala waan qabsoon Oromoo barbaaddu godhaa jirtu amma humna keessanii amma beekumsa keessanii amma dandeettii keessanii yaada guddaa yaaddan jirtu garuu of deebi'anii of keessa of sakatta'uun gaariidha wal jajjabeessuun gaariidha jabaadha ulfaadha xiqqoo ishii waantanii adde jaal Eertiraan jedhan irratti waa xiqqoo jechuu barbaada waa'ee ijoollee biyya alaa kanatti dhalatan irraa waa dubbatan ijoollee biyya alaa kanatti dhalatanii balbala isaa kan saaqu maatiidha ammallee gara maatiitti tan quba qaban balbala isaa in saaqu maatiin politikaatti oofuudha ijoollee isaanii gara barnootatti deemte fedhusi kan fedhu jira baay'een maatii balbala karaa ijoolleen sun waan maatiin godhan gooti ijoolleen waan ollaan godhu baay'een gootu waanuma warri waarii jedhan ijoolleen waaree jetti jedha Oromoon isa sana achirraan balbala saaqaa gama biraatiin immoo warri hojii hojjetan itti fufanii hojjechuu danda'amaa jechuun barbaadanii yoon dogoggore of kalchaa fayyaa ta'a. Hedduu galatoomi. Nkee kun jennee isa. Obbo Xaasoo. Hedduu galatoomi dhugaadha waanuma jijjiiruu haasaamee mee obbo Daanyee Moosisaatti natti fakkaata obbo Daanyeen akka baasanii jiru itti dabaladhaa gara dhimma guddaa nu hafeetti dabarra. Lakki sagantaa yoo qabaattan sagantaa keessan itti fufaatti yookaan immoo yeroon isaa yeroo yaadaa ta'e duwwaan itti fufuu danda'a. Namoota sagantaa dhiyeessanii eenyu taatan jaal caalaan hin jiru jennaan egaa sagantichi waan yaadaa namoonni dhiyeessan yookiin marii irratti qophooftanii waan hin jirreeffanii harka baase yoo itti fufi jettan ittaan fufa. Tole yaada gara boodaatti fudhannaa dhuguma caalaa Haayiluu Abaataa hin jiru Raajii Guddataa hin jiru Iyyoob hin jiru garuu sagantaan keenya ni jira sagantaan kun sagantaa egaasa guddaa yaada dhiyeessuudhaaf marii godhamee darbeera namoota baay'eedhaanii adde Eertiraa obbo Abdataas ta'ee Dr. Daaneelis ta'ee obbo Tashoomaas ta'ee obbo Zalaalemis ta'ee namoonni hedduun yaada isaanii dabarfataniiru wannoo barbaachisu kennaniiru amma gara gargaarsaatti dabarra. Gargaarsa kana ammallee irra deebi'ee maaninni obbo Daaneeliin kadhadhaa gargaarsi kun ammas irra deebi'anii daqiiqaa 2 keessatti karaa inni ta'uu qabu nuufa ibsanii gargaarsa warri waadaa seenu waadaa nuufa seenu warri amma nuu kennan immoo nuufa kennanii sila wannoo dinagdee keessatti kaasanii turanii ammas irra deebi'anii nuufa jedhanii gargaarsa kanatti fufna galatoomaa. Ifama jaal gammachiis Dr. Daaneelis mannis dhifama na godha wanti kun deeggarsum kanaafi iyyuu yaada ta'uu malaa kan jedhuufanii tole deeggarsaaf yaada ta'uu yoo naayyamtanii yeroo keessatti ilaa jaal Tashoomaa jaal Dr. Zalaalam akkasumas jaal Xaasoo addeen keenya dhiifamaa maqaa isaanii Eertiramoo maal jettee hundi gongoruu baadhee hundi keessanuu obbo Dabtaanis yaada gaarii waanuma ta'uu maluuf waan kennitan. Ani kan hunduma keessa taa'ee keessumayyuu sagantaa har'aa 4-5 lakkaa'ee guyyaa har'aatti sagantaa qabame kanas taa'ee naan ilaalu yaada tokko sammuu koo keessa dhufe yaadni kunis maanni of keessa garagalee Oromoon of ilaalee laata kan jedhu kunis maanni seera tokkonnaa
morkii disilaan namni tokko naa wal morknoo Dr. Zalalam fakkaata morkii keessa jira kan jedhani. Morkii ennaa tokko wal lolu akka dhalataan nama tokko lafannaa dhalatee jiru uumamumaan mataa isaatiin of hoogganuu fi akkasumas immoo aanga'uu waan isaa irratti ajajuu waan isaatiin buluu waan isaatiin hinyuu ittiin dhalootumaan ittiin kenname wanti kun. Dhalootaan innaa sii kenname waan dhalootaan sii kenname kana namni biraa sirraa mulquuf ennaa yaaluu automatically instinctiin sammuu kee keessa dhufu reactioniin sammuu namaa keessa dhufu protect of irraa gochuudha. Dursa gaa inni sirra dhufu suni ammam sabboonummaa yookaan immoo digniitii namaa sana digniitii isaatti amane namni tokko eenyummaa isaatti mirga isaa digniitii eenyummaa qulqullummaa kan eenyumtuutti bu'uu hin dandeenye fakkeessaa ta'uu hin taane qulqullummaan kan amanu kan saabtoo ta'e namni kanatti natti ce'uu hin qabu kanarraa naa fuuchuu hin qabu kanarraa gochuu hin qabu kanarraa narraa fudhachuu hin qabu jedhee yoo amane kan namaas akkasuma itti bu'uurraa dhaabbachuutu irra jira. Gaafa yoo ofii kootii ani kanatti amane afaan oromootiin I don't know digniitiin kun sabboonummaa ta'uu mala yookiin sabboonummaadhaan ol deeply keessa gallee olaallee jechi kun baay'ee ulfaataadha. Keessa gallee olaallee ani sanatti yoo amane kan nama biraatti ce'uu qabu jechaadha. Yoon itti amanuu baadhee haala of jalatti galchuu kan koo dursaa yookaan ofumee yookaan immoo of jaalataa ta'e mirga namaatti gaafan ce'u instinktiin nama sanarraa dhufu maal fidaadha. Sabni Oromoo kana keessatti dhaloota isaatiin kan qabu sana mirga qabu sana hin qaba akka seeraa gadaatti olaallee mirga namaatti ce'uu yookaan immoo nama dhiibuu nama balleessuuf eenyuun qabu. Haa ta'uutii innaa gara boonfataan dhufeessa cabsu kana instinktiin isaa dhufe karaa kamiin qabbaneessa malee lola sanaan deebisee rukuta kan jedhu irraan kan reactioniin inni godhe suni haalatti waan sana qabbaneessu. Qabbaneessi sun immoo eenyu fair communication yookaan immoo qunnamtii gaarii qunnamtii haaraadha waan kana furuu yookiin waliin jiraachuu hin dandeenye kan jedhutti ce'e malee reactioniin isa humnaa sanatti hin ceene duraan. Haa ta'uutii gaafa cabaa dhufe immoo amma reactioniin jiru maalirra jiraadha. At this time namoonni keenya hundi isaanii amma awareness kan jedhan tokko awarenessiin quba qabaachuu duwwaadha waan tokko quba qabaata waan sana hubannoo gaa miti awareness informedii ta'uudha waan tokko garuu informedii sana keessa darbine awarenessii sana keessa darbine amma digniitii keenya irratti yookaan immoo eenyummaa keenya sabboonummaa keenya sanatti ofii keenyaa fudhanne akka immoo sana namni nutti hin ceenu ofirraa dhoowwina kan jedhu kana bal'inaan hawaasni keenya rakkoo kanatu isa mudatee laata kan jedhu maaliif yoo dhuguma sanatti amane akkanumaan awareness jedha lakki qubaan qaba qabsoodha bilisummaa barbaada hawwiidha jechaadha. Hawwii bilisummaa barbaada namni hawwiin sun immoo gadi bu'ee gadi fagaatee eenyummaa isaa of qotee bakka jiru bakka dhaloota bakka uumamaan kennameef sana mirga qabu sana mirga naatti ce'an mirga sanaaf falmachuu irratti ammam of kennee jira kan jedhuuf kunis maaliif bakku feene amma waboo kaastanii jirtan waboo maaliif gargaaruu dhiise yoo namni kun dhuguma isuma awarenessii jedhamu sanallee isuma sadarkaan xiqqaa kanallee dhuguma dhugaatti fudhate maaliif miidiyaa isaa maaliif gargaaruuf maaliif wal saama maaliif anatu dura bu'ee argamuu qaba jedha maaliif anatu sagaleen koo dhagahamuu qaba dura jedha kana kanannaan ilaalu dhiifama dogongoruu mala samoona kana sammuu baay'ee na jeeqaa ture keessumaayyuu sagantaa har'a ta'aa jiru kanarratti naan argu jechaadha. Akkasumas immoo qabsoo Oromoo fi gargaarsa qabsoo Oromootti godhamu kanaaf kanarratti angamitti hojjetamoo yookaan immoo neegaa baay'inaan miidiyaa irratti hojjechuu abbootii yookaan immoo hayyoota Oromoon qabdu waan kanarratti saganteeffamee yoo hojjetame namni meebii jijjiirama fiduu danda'a. Dhuguma wanti kun eenyudha jedhee of kennee waan sanaaf gargaarsa barbaachisu irratti of kennee hojjechuu danda'a kan jedhusi barbaachisaadha jechaadha. Kanaaf egaa ani dhufeen asitti fakkeenyaaf daanyeen akkasaa jedha jechuudhaaf afaaniin dubbadheen galaa keessi koo awarenessii wanti sun hayi qabsoodha hundumtuun dhaqa kan jedhu shi waan qabsoo sana beekee dhufeedha ta'a. Borugale keessaa fe. Kun egaa maanni sabboonummaa isa dhugaa yookaan inni jechaan iddisla jedhe digniitii personal digniitii jiru sana keessa seenee hubachuun koo ammami jecha dadhabaadha laafaadha jechaadha.
waan mashawoo irratti hin argama jechaadha. Waan sana dhagayeef waan information xiqqoo ishee argadheef jechaadha. Kun kanatu nu rakkisaa laata. Kanaafuu yoo kana rakkanne ta'e hangamitti waan kana hubannoon kennamuu qaba. Kun innaa godhe immoo guyyaa tokkoon jijjiiramuu hin danda'u, guyyaa lamaan jijjiiramuu danda'u, yeroo fudhachuu danda'a. Kanarrattis hojjetamuudhaani namni gaafa sirriitti hubate jijjiirama teooritikaalii biyyoota Indoneeshiyaa keessatti akkasuma Laatiin Ameerikaa keessatti dhimma digniitii kanaan jijjiirama guddaatu dhufe. Jijjiirama kana barsiisonni yookaan immoo namoonni kanarratti hojjetanii namoota akka baakeenyuu duratti maal jedhama akka duubatti fa'aa keessa turaniin haala kamiin kudha sagalii kanaaf fa'aa keessatti maaloo 18 kana fa'aa keessatti jijjiirama guddaatu dhufee jira jechaadha. Namoota kanaan hawaasni baadiyyaa keessa keessumaayyuu keessa jiraatu mirga isaanii akkatti falmachuu qaban, akkamitti hojjechuu qaban, maaliif gochuu akka qaban, akkatti namaan bulaachuu qaban, konfiliiktiin hodhate akkamitti hiikuu akka qaban. Kana hundumaa kan baranii haala kanaan gaafa ofitti amananii keessa isaanii kan keessa laphee keessa jiru sana bananii hubatan ofuma isaatii dursee namni sun hubate isa namaas immoo ofii isaatii hubate kan nama biraas hin hubata jechaadha. Reakshinii dhalatu sana immoo akkamitti ofirraa qolachuu danda'a, akkamitti deebisuu danda'a kan jedhullee haala gaariidhaan even maatii tokko keessatti illee konfiliiktiin uumamuu danda'a. Reakshiniin tokko innaa dhalate haala tokko konneekshiniin waliin jiraachuun isaanii rileeshnshiipiin dhabamiini garuu wanti walitti isaanii dhusuna keessa quuqamni jiraachaa waliin jiraachuu ni danda'a ta'a. Akkamitti soolvi jedhu kan jedhu keessa jira kun jechaadha. Soolvi gochuu waan sun rakkoo sanaa rakkoon sun hiikamee itoo hin taane walumaan jiraachuu waan sana kirrii sana addaan hin kutu jechuudha. Wal qabatee wal faana yaa'a. Oromoonis akkasitti wal qabateetuma kan addaan hin kutu jedhee wal qabatee wal faana yaa'a. Maali kan jedhu waan jiruufi. Jaamtu godhee irraa fagaatee dhaabbachuurraa of qusatee itti seenee waan sana jijjiiree waan sana fooyyessee yaada dabalee humnaanis beekumsaanis dinagdeessuu ta'ee akkanatti wal faana dhaabbatan wanti jijjiiramne hin jiru. Hawaasni keenya kana hubatee wal faana dhaabbachuun barbaachisaadhuma kan jedhuun itti dabaluu barbaadee galatooma. Hedduu galatoomii jaaldaanyee. Egaa akkuma jennee gara sagantaa keenyaa gargaarsa miidiyaa kanaatti ceenaa mee gargaarsa miidiyaa kanaa akkuma sila jalqabdanii obbo Tashoomaa mee karaa ittiin gargaaramu karaa qaxxaamuraa karaa barbaachisu hundumaa nu ibsaa isin boodaan itti fufna galatooma. Dr. Daaneelis waan jechuu qabdan yoo jiraate waan kana jalqabin. Tole ulfaadhu game akkitti nu gargaaruun danda'amu akkuma silayyuu dubbanne tokko har'uma waan waada nu seenta yoo kanatti hin jiraate ammoo nutti himuu dandeessu. Emailii keessanii jinnuu kennuu dandeessu booda emailii keessaniin isin qunnamnee daandii isaa isinitti agarsiisuu dandeenya akkatti bakka itti nu erguu dandeessanii tokko isaa yoo kanaa achi immoo asirra wanta jirutu jira
al tokko yoon sheerii gochuu danda'ee hin argitu kan. Itti fufaa. Inni tokko akkuma amma jenne har'uma ana mana isin gargaaruu danda'a jettanii waan nu gargaaruu dandeessanii nutti himtu iimeelii keessanii jinii nu himtu jechuudha. Yoo kana achi immoo iimeeliin keenyas kun irra jira. Karaa iimeelii keenyaas nu qunnamuu dandeessu yoo karaa ittiin erguun barbaachisuudhaa fi karaa kamiin ergina jettanii yoo gaaffii kan qabaattan ta'e karaa kanaan nu qunnamuu dandeessu. Inni lammaffaa baank akkaawuntii qabna. Baank akkaawuntiin keenya kunooti as jira. Koppii godhachuu dandeessu barbaaddanii information asirra jiru amma galagalfachuu dandeessu jechuudha. Websaayitii kan qabna. Websaayitii keenya bira dhaqxanii donate kan jedhu jira peejiini. Donate kan jedhu sanatti erguu dandeessu. Warra Ameerikaanii jirtanii, Noorz Ameerikaanii warri jirtanii rakkoon hin jiru. Warri iddoo adda addaa jirtanis numa dandeessu. Garuu osoo rakkisee iimeelii gochuu dandeessan jechuudha. Daandii itti sinii tolu sinii qajeelchuu dandeenya. Yoo kana achi goofandiin jira banamee jira. Goofandii kana dhaquu dandeessu. Goofandiin kun haaraadhuma isa kanaaf jedhamee baname isa duraa wajjin walitti hin jiru. So goofandii kana dhaquu dandeessu achiin nu erguu dandeessu jechuudha. Yoo kanarraa hafe cheekkiis nu erguu dandeessu warra Ameerikaanii jirtanii. Akkuma ergitanitti nu ga'uu danda'a cheekkiin keessanii. Adreesiinis immoo kunooti. Adreesii kanaan nu ergitu. Yoo kanarraa hafe immoo bilbila kanaanis nu bilbiluu dandeessu. Feesbuukii keenya xaxxanii feesbuukii kanarraa immoo infoormeeshiniis argachuu dandeessu. Egaa waliigalaa karaa kana nu erguu dandeessu jechuudha. Har'a garuu waa walitti dhufnee fi yoo har'as nu gumaachuudhaa fi fedha kan qabdan ta'ee akkuma jenne har'a nu gumaachuu dandeessu. Har'a nu gumaachuu dandeessu waan nu gumaachitanii akkuma jedhee karaa isaa nutti himuu dandeessu jechuudha. Iimeelii keessan nu kennuu dandeessu. Kana gumaachattanii harka baaftanii simachuu dandeessu. Kana jechuudha gabaabaatti yoo irraa hambise Dr. Daani'el itti dabaluu dandeessa. Galatooma karaa wanni kanas karaa chaatii maxxanseen jira. Karaa goofandii jalqabnee jirra. Karaa sanaan chaaritii staatasii erga arganneeti goofandii yoo haaraa banne goofandiin kan inni chaarjii nu godhu gadi bu'aa persentii 2 fi qabxii 2 jechuudha fi tiraanzaakshinii tokkotti saantima 30 karaa sanaan gadi bu'aa jechuudha wanni isaan nurraa kutatan. Kanaaf waan haaraa bannee jirra. Karaa websaayitii keenyaas karaa ittiin nu gargaaruu danda'an donate meenus jedhu tuquudhaan gargaaruun ni danda'ama. Websaayitii keenya illee asitti maxxansnee jirra jechuudha. Warri biyya Ameerikaan alaa jirtan Swift koodiin sun 565 sun S6SC wayiiti. Harkaan gatii barreeffamee fi 5 fakkaata ture. Dhiifamaa waliin sun WFBIU S6SC dha. Isheen sun achitti akkasitti nuuf asirrattu fuuldura. S6S inni dhumaas S dha. S dha. 5 hin jiru jechuudha. 5 kun hin jiru? Hin jiru. S6S dha. Akkas galatoma. Kana fakkaata ammuma qabee karaa zeeleedhaanis nu erguu danda'ama natti fakkaata. Amma baank akkaawuntiin keenya Wells Fargoodha. Wells Fargoon kaampaniidhaa fi zeelee hin qabu ture. Dhiyeenya kana garuu waan jijjiiran qabu yoo jiraate hin beeku. Yoo immoo kallattiidhaan anattis yoo ergitan an fuudhee tiraansfer gochuu danda'a jechuudha. Akkaawuntii Finfinnee News Networkiitti. Kan koo Daani'el Dibaabaati.
Daani'el Dibaabaan na barbaadanii jettan yookaan bilbila kootiin 859-612-7064 bilbila kana yoo barbaadan arguu dandeessu yoo karaa sanaan nagahee karaa akkaawuntii Finfinnee News Network itti dabarsa jechuudha. So warri kennuudhaaf qophooftanii gammachiisitti hin deebisaatii gammachiismoo obbo Tashoomaa kana gaggeessaa kan jiru. Gammachiisni deebisaa maqaa keessanitti himtanii amma kennuu barbaadan itti himaa haga ammaatti namoonni gumaacha nuuf godhan karaa goofandii Zalaalemii Jamal Ibrahim ammoo Abbaa Godduu Lammii Soorii anis immoo gumaacha godheera. Gagaa asfa'aati yaa'u.com $200 jedheera asirratti. Hayyee. Warri kaanis harka baastanii itti fufuu dandeessu ammaa qabee. Yookaan immoo akkuma warra kaanii warri barreessuu dandeessanis barreessaa itti hafuuf nugaa gumaacha. Warra amma Dr. Daani'el jedheen ala. Harka baasuudhaanii itti fufuu dandeessu. Barreessuudhaanis garuu karaa ammaa dubbatame hundumaaniyyuu gumaachuu dandeessu garuu nutti himaa deemuun gaarii. Karaa biraatiin Dr. Moosisaa Aagaa an seenuu hin danda'uuti 200 nan kennaa jedhanii tekstiidhaan barreessanii turan. Tole Dr. Moosisaa Aagaa $200 jedhaa ka warri ammuma tuffatinaa ammi lafan buutu lafeerra buuti jedhanii ammuma dandeessan miidiyaa kana gargaaraa. Egaa dubbachaa ollee maaliif akka miidiyaan kun jabaachuun barbaachisuu fi dhiifama karaa goofandiin ergaa jira kanaafan callisee innaan argina argitu. An tekstii si godheera daanyee gamme 200. Tole Dr. Tashoomaa USD 200. Itti fufaa nama waanuma dandeessan. Daanyee Moosisaa $100. Abdataa Hoomaa horii Awustiraaliyaa 200. Abdataa Hoomaa 200. Guutamaa Gaagaa email isaaniillee lakkoofsallee nuu kennaniiru 200 nan kenna jedhani
gumaachisera jiran. Tole Guutamaa Gaagaa. Tole itti fufaa waanuma dandeessanii hin tuffatamuu. Tole jarana yeroon keenya dhumaa jira. Argitee Dr. Daani'el ergeen jira. Karaa websaayitii immoo karaa kam goote Daani? Dooneetiin godhe karaa GoFundiitii. Garuu maaliif akka ta'e hin beeku karaa PayPaliitiin dabarse $12,250 narraa kutee itti dabalee jechaadha. $112,250 deemeera. Eenyuun na qaqqabee jira. Ayyee. Tole anis barreeffadheera. Amma danda'u kun argaartu. Jabaaddaatti fufaa maaloo. Waanuma dandeessan. Kuno akka koo kanaaf $50 kennaan tuffatinaa. Mahammad Abbaa Biyyaa $100 nan gumaacha jedhanii. Mahammad Abbaa Biyyaa $100. Namni tokko
Shaamoo Galataa jedhamaa birrii 200 Kanaadaa an kennadhe. Okey, 200 Shaamoo Galataa. Kanaadaa 200. Gabaadhaa. warri kennuu dandeessan dandeessan karaa GoFundMe yookaan immoo karaa websaayitii keenyaa nuu kennuu dandeessu. Utuu haruma waan abdachiistan haruma tuunuu laattan illee gaariidha. Booddee jala bu'anii onni hordofuun hojii kan biraa barbaadaa jetteef galatooma. Waan danda'amu haruma nuun jedhaa. Daanya gaheera innati gumaachite. Beekan irra naas keessa jira maaliin gumaachitu beekan callistee maa nu dhaalta. Beekan gulummaa irra naa. Nu gamaaggamuudhaaf jiranne fakkaata nu gargaaruu dhufe jedhee mana abdadhe gaa. Ay nu gargaara. Tole Umawan hafin jiru natti fakkaata. Kam xiqqoo eenyumoo gara xumuraatti deemu. Akatumsa wobo DMV-tiin doolaara 100 nu gumaachaniiru. Imeelii qabu. Kallattiidhaan nan quunnama isaanii. Meeqa doolaarri? 100. Ani sana sirriitti amma gumaachi karaadhuma GoFundMe sanan erga karaan irra salphatu manatti fakkaate amma fedhe chaarjii na godhusi. Haa ta'u. Karaa sanan erga. Chaarjii yagguu guutta yeroo karaa GoFundMe kennitani TP gaafatu jarri TP'n dirqama miti. Dirqama miti zero gochuu dandeessu jechuudha waan slaayidii gootanii. Kanaaf percentii 2.2 namarraa fudhatu. 2.2 plus 30 cents. Isuma fayyafa. Waggaa kan inni ergeen. Kan inni ergee maaliif akka peebaaliitti dabarsinaa galuu dhibee GoFundMe. Karaa peebaaliitiin nu erga gara peebaaliitiin gaafa nu ergu. Okay. 2.2 achiin kutata jechuudha ammaan booddee chaaritii gadi taaneef karaa sanaan. Kudha eenyu lakkisanaa ol kute na fakkaata kuni. Maybe dolar $250 kute. Sirraa kutate. Anarraa kute.
Percentage isa jedhu kana TP kennuu miti. TP ilaale. TP ilaalaa gaafa inni buusan. Di ergeera Tasfaa Gaaggaan jedhama. Iimeelii koo san sira karaa chaatii erga sana dhiisa. Ayyee. Ayyee obbo Tasfaa Gaaggaa dolara 200 nuuf laataniiru jechuudha. Galmeesseen jira. Karaa Facebook keessanii share godhaa warri dandeessan. Facebookiin anaan narraa cufee jira gati ta'eef karaa sana dabarsuu hin dandeenye garuu warri kaan warri miidiyaa keenyarraa hojjetan ijoolleen hin danda'u. Jabaadhaa malee waama dandeessan horii hin tuffannu ammoo dandeessan doolaara 20 yoo ta'e 200 kumas hin tuffannu kumas laa eenyu tuffataa miti kumas laa namnas keessa jiru hunduu waan godhe fakkaata maqaa isaa ilaalaati ogalbeeffattanii jiraattan jaalgammachiis. Warra silaa Dr. Daniel dubbate hundan hin galmeessine malee warra kaan galmeesseera. Tasfaa Gaaggaa Diirmoosiisaa obbo Tashoomaa Daanyee Abdataa Hoomaa Guutamaa Gaaggaa Gammachiis Muhammad Abbaa Biyyaa Shaamoo Galataa tumsa waboo haga kanaa galmeesseera. Tasfaa Gaaggaatti sun maal Gaaggaa jettanii? Eega Tasfaa Gaaggaan jedhe. Muhammad Abbaa Biyyaa meeqattan? Muhammad Abbaa Biyyaa 100. 100 doolaarii. Lammii sooris waa 200 jechuu dhaga'een ture yoon lammii soorii 200 nuu kenne Jamaal Ibrahaamis waa kenneera innis eenyu taatan wanti namni as keessa jiru kenneera kan fakkaatu. Jamaal Ibrahim 200 Zalaalem Nagaasaa 200 Moo Abbaa Godduu 200 lammii soorii 200 Moosisaa Agaa 200 Tashoomaa Fayisaa 200 Abdataa Homaa 200 Tasfaa Gaaggaa 200 Daanyee Moosisaa 100 Guutamaa Gaaggaa 200 Muhammad Abbaa Biyyaa 100 Shaamoo Galataa 200 Tumsa Waboo DMV 100 ani 200 Daanni anas birii dhibbaan na galmeessime. Hayyee. Dhiifama ni biizii ta'etti torbaan kana dhiifama. Waan rakkoon jiru Ashannaa fi Duqqaalee. Ashannaa fi Goljaa Duqqaalee. Goljaa. Ashannaa fi Goljaa Duqqaalee caamoo jaarsoo jaarraa dhaqee dhibbeeti. Hayyee balbala himante gaarii dhagaa.
amma kana hundumaa galmeessinutti saamee qataaree. Bisa qulleesseedha. Ashannaafiin argitanii nama baay'ee korma miidiyaa gumii bokkoo irraati. Tole wanta fi jiranatti hin fakkaatu. Xumura kan nuuf godhani Obbo Tashoomeedhaa fi Dr. Daani'eeliidha. Yoo hafe jiraate daqiiqaa lamaan tokko eennee isaan xumura nuuf godhanii. Yoo danda'ame hundumtuu GoFundMe sana karaa adda addaa faffacaasuudha namaan ga'u warras keessa jiru hundumtu. Yaallee amma karaa Feesbuukiis. Karaa Feesbuukii nu facaasaa sirriimatti akkasumas immoo hawaasa keessa jirtanitti nu facaasaa. Warra hafanilleen inuma facaasnaa itti fufna jechuudha. Har'a hin jalqabne malee har'a waan xumurru miti. Guyyoota fuuldura keenya keessa jiranitti namoonni karaa GoFundMe karaa akkasumas karaa weebsaayitii keenyaa akka gumaacha nuuf godhan kaampeenii ittuma fufna jechuudha. Walitti dabaltee Dr. Daani'el. Walitti dabaltee. Let me see. Hanga ammaatti wanti nu abdachiifamee fi wanti nu bu'e karaa WhatsApp karaa GoFundMe wanti hanga ammaatti nu bu'e 1,300 kan nu ga'ee jiru jechuudha. Kan abdachiifame tootaaliin 2,600 achi keessaa 50% nu ga'eera jechuudha. 200 Austraaliyaadha 200 Kanaada achi keessa. Okay. 200 kan keessan Kanaadaadha? Canada. Okay. So yeah, it's Anko tun taane kan nama biraatu Kanaada. Okay. So garma fixachuutti jirra jechuudha. Gara xumuraatti jirra. Email isaanii warra hin arganne qabdaa warra waada seenan. Let me see. Maaliif qunnamuun booddee rakkina ta'a? Haa ta'u Ashannaafi nan qabaa, Tumsa Oboo nan qabaa, Maammar Abbaa Biyyaa nan qabaa. Guutamaan nan qaban si'a.
yeroo keenya irra deeggaa xinnoo dabarsineera. Isinitti fufaa Dr. Daani'el itti fufan isinitti. Yaa gaa walii galaan waan baay'ee dubbannu hin jiru dubbanneerraa warri dhuftanii baay'isaa ulfaadhaa fayyaa ta'aa horaa bulaa nuuftan keessa bulaa gumaacha nu gootaniif ulfaadhaa kun kanuma keessanii kan keenyaa hafuurri keenya walirraa akka hin dhabamne yeroo wal waamnu dirmachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan dhuftanii yeroo keessan fudhattanii nu wajjin turtanii fi galanni keessan bilisummaadhaan jedha fixadheera. Hedduu galatoomaa Boota Shoomaa Dr. Daani'el. Hedduu galatoomaa hundumti keessan waan nuuf argamtanii fi gumaachallee waan nu gootanii fi namoota baay'eetu argame. Namoota gara nama hamma 26 geenye turre. Kan gumaacha nuuf kennan haga ammaatti namoota gara nama 13 wayiiti ta'a. Kanaaf irra guddaan gumaachallee hin goone jechuudha. Qophiin jiraachuu dhabuu dhiisuu danda'a. Kanaaf warri hafes wanni keenya qabadhaa websaayitii keenyas qabadhaa. Websaayitiin keenya akkasumas immoo GoFundMe asirra jira. Websaayitiin keenya www.fnnmedia.org dha. Achirraati donate kan jedhu jira. Achi karaa achi nu kennuu dandeessu. Akkasumas immoo karaa niwutiin ilaaltanii jettan wanni inni jira. Beeksisi keenya ni jira. Karaa beeksisa sanaallee argitanii karaa achi nu gumaachuun ni danda'ama jechuudha.